Ashama akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenyi rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu daawwattoota koo ani nagaa ku galata rabbii ar'aan kana warroota wal heerumu kanarraa waa dubban isaanis maal dhannettani dur maammadootu shamarreen gaafata yookiin faaxee gaafata jaalalaaf yookiin gaayilaaf bultiidhaaf jechuudha ammaan kana warroota shamarreen gaafata kun mirga garuu abbumti fee gaafachuu hin danda'ama mirga hiduma ta'ullee haala safuu duudhaa maalitti guddanne hin jirti isa idoo qabanneetuma akkasumatti dhaloota dabarsanii bareeda dhedhee yaada maaliif yottani asilii gaafii mucayyoon gaafatte idumaan gaaf tokko si dhunkadhee idumaan si wajjiniin du'ee akkas kana ta'uu qabu. Gaaffii yoo barbaadde keessan piraankiis haa ta'u yookiin fooloo kan maal jedhan kanaaf illee haa ta'u fooloodhaaf jecha yookiin waan ta'uuf guddisuudhaaf jecha jechoota hin taanetti fayyadamnee maqaan keenya baduurra akka koo iduma afee wayyaa akka kootti jechuudha. Maaliif mucoon kun bultiidhumaaf dhuguma gaafattee dhuguma jaalatteeti ta'a. Mirga isheeti jaalalli bakka hedduutti nama qabuu danda'a. Asuma bultii qabu sirri isa bultiin qabne irraayis fokkisaa irraayis miidhagaa irraayis waa nama hedduu irraas qabuu danda'a. Ta'ullee isa bultii qaban kana bultii namaa diiguudha. Bultii namaa diiguun cubbuudha kun. Maaliifan kana isiniin jedhee isumaafillee asiliidhaaf jechuudha. Amma barbaade gaayilli eeyyamamuu firree yookiin firree hanga inni barbaadetti heeyyamamuuf illee dabalataan heeyyamamuuf illee jechuu barbaadeen gabaabumatti ta'ullee bultiin isaa inni duraa jechuudha isheen duraa miidhamti namni masaanuun jaalatee yaadu innumti haa fuudhu malee namni masaanuun jaalatee yaadu jidduu kanatti bultiin isaa inni duraa jala gufuu ta'uu danda'a kanaaf ishee nama biraa dhabdeeti akka jettetti immoo bultii qabdi biyyaas haa ta'u asiis haa ta'u beeku malee qabdi bultii. Isa durii sanoo isa teerumtee jirtu sanoo tokkichuma heeruman yaaniif nattaa bareedu malee heerumaatuma hoola heerumaatuma ni jiraadha akkas ta'uu qabu jechuu barbaadeen inni safuus immoo iddoo keenye jechoota hin taane waggaa isheen dubbattu liiv irratti safuus iddoo keenya gaariidha yeroo tokko maaliif viidiyoon tuni numa nuuf teechi ilmoo keenyatiif nuuf dabarte egaa. Nuti fakkaachuu dhiisuu danda'a malee nama hedduutu argaa nama hedduutu waan gadhees irraa barataa kanarraa waan yaraas gadhees an baratan hin jirani akkasi qabeenya koo siifan kennaa qabeenya kiyya mana qabaa manni qaba baankirraa jetti mucaadhaan dur dhiiratu nama gaafata. Hoggaan warri dhiiraa nama gaafate baay'ee gaariidha. Akka kiyyaatitti shamarreen hoggaa bultiidhaaf gaafatte haalumatti guddanne sanallee haaluma aadaa keenyaa ta'uun beeku malee shamarreen hoggaa gaafatte baay'ee hin bareedu iyyuudha. Dhugaan siniin jedha gaa'elaanii iduma wal jaalatanii sanumtuyyuu bultii wajjin horatanii akka kootitti hin bareedu. Hinnumti idoo gaa'elaaf idoo inni gaafate bareedadha. Garuu mirga isheeti kun mirga ta'ullee idmanni bultiidhaaf gaafatee gaariidha. Ani si dhabnaan of ajjeessu kiyya jettee mucaadha. Dhugumaa kun sobaa namni namaaf jedheef hin ajjeesadhee yaadu garuu jaalalli hamtuudha. Ta'ullee natti fakkaatu. Piraankii yookiin immoo tiktookii kanan guddifadhe dhugaa rabbi jechoota baasnu iddoo madaallee dubbanne hundumti keenya iyyuu gaariidha jechuun miti nu bira hundumti irrin hin jira ta'ullee jechoota dubbannu iddoo madaallee buruu bakka kana dhaxxii buruu ijoollee koo targaa jennee iddoo laallee gaariidha yookiin amma jechoota ma dubbatte kana abbaa manaa ishii biyyaa jiru namnumti olleen irree miidiyaa kana fayyadamuu baate namnumti illee geessa waan gidiraa sana ammoo maatiin qaqqaba beektani. Kanaafiyyuu bultiin qoosaa miti isheen jaalaluma haa ta'ullee dhugaadhuma isaa ta'u sobaa ta'u garuu isheen duraan miidhamti an
Asili miidhamti isiniin jedha. Asili amma kanatti fakkaannee mucoodhumatu jaalalaan qabamee sii du'ee inuma nuuf ajjeesa malee jedha. Lubbuun qoosaa taateerreedha. Maa rakkoon qabu of ajjeeftee dhinin. Dhugaa dhiirri akka namaan jedhu maal namatti fakkaata. Dhugaa gadi bu'iinsa ofii kennuun shaggaamti yeroo tokko malkiidhaan miti namni jechootaan of kabachiiste bakka guddaadha. Dhugaan sin jedhaati. Of kabachiiste kan maal fakkaatu sii dhufa. Akkasumaan of xiqqeessite of rakasiiste ta'e taanaan ati maalumayyuu fakkaadhu. Inuma rakasteetuma afta. Ati immoo malkiidhaan miti nama madaalama. Ati immoo of guddistee of kabachiistee jechoota dubbattu safuu aadaa hundumayyuu madaaltee dubbattee ta'e taanaan hinnumti fedha kee hin qabne sunillee maal jechuuta akkamitti dubbatti laata? Maal tafaan ishii keessaa baalaata? Bultii dhabnaa taate boru jireenya kootiif akkam naaf taate mana koo naaf qabdi jedhee si barbaada. Akkasumaan miidiyaa irratti afaan baalagachuun yookiin immoo safuu wallaaluun dhugaa rabbi atta bultii keessattis nuuf hin ta'u hawaasa keessattis kabajan argannu olla eessumattiyyuu kabajan argannu arraba teenyan dhugaa sofnu dhugaa waan mafeessaa ta'u fedhiin haa jiraatu fedhiin jaalalaatunis haa jiraatu of qusachuu hin danda'ama. Gaa amma shan jaalalame si jaaladhee dotteen bichaa jechoota taane dhugaa liifirratti dubbattu dhiirota hedduulli achi keessa jira. Maal jedhaniin isaan maal jedhu kan kunis hin jira. Isheen jaalachuus hin dandeessi. Jaalalli waan hedduu nama godha. Jaalala maaf jaalattee chumuti. Garuu jaalattee gaaffii babbareedduu si jaaladhee maal jettaa? Bakka onirree taradda'uu fi didee yookiin immoo inni akka qoosatti ilaaleef ifa baastee si jaaladhaa jettuun haadha dhumtana cabsitee iyyuu jechuudha. Garuu immoo si jaaladheen rakkoon qabu. Jechoota hin taane yoo baasne ammuma fe'ellee mucayyoon kun bifa qabaattu ammuma fe'erree haa bareeddu. Dhugaan isiniin jedha. Dhiirri waan akkanaatiif iddoon kenna yaadu rabbi. Maaliif isiniin jedhee dhiirri ammuma fe'ee duriyyee badaa waanuma fe'eyyuu duriyyee badaa ta'u dhiirri ammuma fe'eyyuu suusii haa qabaatu akkasumallee amala badaa haa qabaatu shamarran kamii bultii barbaada seetan ammuma fe'eyyuu jechuudha. Isheen dhiira gaarii dhiira naamusa dhiira hamala bareedaa qabu dhiisaati. Dhiirrumti hamala bushaa qabuyyuu bultii dhafan barbaadu shamarran naamusa qabdu barbaada. Ambursa deebistu barbaada. Malee akkuma akka isaatii kashelephee yookiin immoo amala yartuu qabdu barbaadu. Maaliifan kana isiniin jedhee wattan isheen yookiin inni akkanaa yookiin akkasina fuudhuu danda'a jechuu barbaadde na fakkaata. Amala yookiin dubbii isheen dubbatte sana nama hedduutti kolfa nama hedduutti ishee gadi buusa ishee xiqqeessa. Of xiqqeessuun numa harka jira of guddisuunis numa harka jira. Bakka itti of guddisanitti bakka qoosaan bakka itti qofamutti hin qoofamaa bakka itti taphamutti hin qoofamaa hin taphatamaa. Garuu isa akkasumaan afaan badduu dubbatan tana gaarii miti. Viidiyoon immoo waan takkicha maxxansite heechayyuu hin dhattu boruu ijoollee targaa. Ijoollee sun maalirraa baratan? Harmeen koo jecha akkanaa dubbattee miti harmeen kiyya kana jettee miti jedhu sirraa waa baratan hin qabanka. Waan gaarii waan nama barsiisu waan takka yoo gallakkistee akkasumatti namnis si kabajaa jechuu barbaadanii. Maal isiniin jechuu barbaadanii lafa mana qabaa akkasumallee maallaqa qabaa. Maallaqaaf jaalala maaltu walitti madaale? Jaalallis kopuma isheen yoo qabeenya fi na barbaaddee
naan jettee ani qabeenya qabaa jetteen mucaadhaan jechuudha asiliidhaan. Qabeenyi warra bakka biyya hambaa jirru kan qabeenya hundumtuu qabna maaliif biyya hambaa jiran hundumtuu iyyuu isheenis biyya hambaa jirti amma kana waan of dadhabdu innis akkasuma akkasii maaliif asiniin jedhe seetanii maallaqaan dhiira bitu maallaqa qabaa kootuu akkasii anuma danda'a maali waan netun numa danda'ama maallaqni sun hin dhumti jaalala yoo jiraatte illeedha malee maallaqni sun hin dhumti jaalala yoo jiraatte taate hanguma dhumaatti ni wajjifufti garuu maallaqni hin jirre taanaan jaalalli hin jirre taanaan faayidaan qabu sun jechuu barbaadan maallaqaaf jaalala wal madaalti isheenii miliyoona meeqaan mana biteen jira akkasumallee baankirraa maallaqa qaba miskiin asiliin kana dhagayee kana laalee dhiise taanaan jabaadha ani dhugaan siniin jedha mucayyoon isheen duraa iduma dhugaa iyyuu ta'e miidhamti namni inti garuu abbaa manaasaa koomatti dhuunfachuu barbaada malee shamarreen lamaaf yookiin afuriif hin barbaadu dhuma namaaf eeyyamame iyyuu hin barbaadu masaanuu namni hin barbaadu jechuu barbaada gabaabumatti masaanuu namni hin barbaadu akkasii isheen duraan miidhamti maaliif tidaarii kana bultii kana bakka kanaan beeloftuus dhoobottuus hin beektu biyya Oromaa bultiin qoosaa miti akkasumatti bakka kanaan geesse jabina shiitii fi saatiin arraan tana takka dhuftee jidduutu seentee waddaan baastee hin ulfaataan siniin jedha hoggaa jaalala gaafattan gabaabumatti filadhaa nama gaafattan sana namni kun bultii qabaa yoo illee inni ofii isaatirree barbaadee dhufe yoo isin eeyyamameyyuu yoo inni ofii isaatii barbaadee gaaffii kana isin gaafate yoo isin bulchuu danda'e jaalalli soo isin lamaan jidduu jiraatte seenaa akkasuma nama isatu gaafate isheetu gaafate yookiin finni boru diiguu danda'a isheen bakkee irratti haftee abbaa manaa isa dura wajjin hin taane isa kana wajjin hin taane jidduutti akkasii abbaa gaafattan madaaluu eenyuun gaafachuu qaba jaalalaaf jaalallumti irraa simmootoo gaafachuudhaaf dirqamamtan ta'e eenyuun gaafachuu qaba bultiidhaaf abbaa manaa kan bultii qabu moo kan bultii hin qabne warroonni bultii hin horanne shamarran bultii hin horanne dhuma abbaa manaa bultii hin qabne yookiin immoo hangaa'ila keessan seenne iddoo filattee bareedaadha akka kuutitti kana isaan lamaanuu karaa ittiin wal qeeqan qaban jaalala lamaatuun akkasumatti fuftu gaaf tokko wal gufachuu jira gaaf tokko walitti bu'uu jira egaa gaafa san rakkoo jira kanaafiyyuu masaanuu maantuun jaalatu siniin jechuu barbaadeen inni